an TikTok geemii takka taphadheen beeku. I mean bakka beellamaan akkas taphadheen beeku geemii guddaa. Namni immoo ji'a sadii ja'a furoo eeggate nutama murteen dabarsine waan ta'eef itti yaaduun dirqama maaliif ajandaan kamuu akka ka'uun barbaadu gama kootiin ammaan maaliif waan kana asitti murteessuuf deemna waan ta'eef ajandaa kamuu akka inni ka'uun barbaadu namni sagantaa qabatee mubeedhaaf illee giiftara jedhanii mucaanni mee maal goona jechuun guddaa goona moo dabaluu ilaa. Abdii. Inna dhume takka. Arraanoo kennaame. Batarroo. Mana bantee suura koomite ana akka yaada hiyyaatitti mana fayyatitti jechuudha. Fayya jechuun namni hundi nama beekudha jechuudha. Achumatti osoo namni sun baay'inni nama sanii hin bittannaa'in osoo akkaawuntii isaa achirra keettellee achuma irratti osoo gargaarsifamallee kan jedhu yaada qaba. Doo TikTokiin qaban. Malleessite. Anyway, akka malee nu qeeqaa turanii so wanta sana progressii waan addaati as bahemoo kaleessa akka jedhametti please waan kana nurraa dhaabaa jedhanii obboloonni isaa nutti himee turanii sadarkaa haadhayyuu nu arrabsuu ga'an waan bira waan goone hin qabnu. Ergasiis immoo bilbilaniillee waan kana nurraa dhaabaa haga Mubaarak Gabbayee waan kana nun gaafannetti isin maa boon hin taane mubeera taanuma gargaara sabni maaliif nama bira baay'ee bira dhaabbataa ture waan ta'eef nama bira harka qaba waan ta'eef namni kamuu dhufee dhaabbata Mubaarak biraa jechuudha. Zalleen akkaawuntiin biyyaas ta'e waan tokko kana qopheessaati malee guyyaa to'inaa guyyaama kana godhaa yookaan sandeema dhuftu kana gochuu dandeessu jechuudha. Akka kootti kanuma yaada hin qabu. Malee wachi fageessanii irratti calote kan haasaa ooltanii waliin galtan hundumtuu yaada garaagaraa dhiyeessa. Haatumti marii hedduuti mubee wajjin baay'ata mana barbaannaa kana barbaanna jedhaati fidaatii maxxansaatii dasse hawaasa gargaaru. Yoollee gargaarsuun gaafa sana milkaa'uu dhabe immoo at least waan ittiin deemu argatee waan itti nama tokko tochoo argatee bakka irratti immoo namni giruuppii maan gargaaruu danda'a jechuudha waluma mari'annee jechuudha. Akkam seeta akkam maal si fakkaata geechoo? Abdii. Abdii. Dhiifama. Galatu. Galatu. Bakka kita siran jiru kan maal bareesu maareen. Okay. Baaba deebii deebisuuf moo dubbatta jalqaba nuraddi? Deebisiif achi booda dubbadha. Dhiifama naa godhi gaabii dhiifama guddaa. Obboleewwan dhiifama nan kolfa baay'ee waan tokko yeroo na mudatu dhiifama kanaa yoo kolfa immoo dhuguma jedhee Maarqosi close friend dha mubeedhaani maaltu barbaachisaa to the minimum miliyoona 3 ol akkasa barbaachisuun odeeffadhe mucaan kun Turkiidha dhame kan gadi aanaan Hindiidha sachiin Turkiidha sanbooda biyyoota kaanii hanga maallaqa arganneetu murteessa saafe kanas teessan gurbaan afayyuudha. Bakka kamittu rabbii gaditti kan nama fayyisu doktara bareedaa akka inni fayyadamu inshaallah. Taayigar galchi jedhaa jiru galchaa kaapitiin galuu dandeessaatis. Yaanni galchi habiibita gaaffii Maarqosii wal qabatee aan ajandaan jibba dhiifama naa godhaati. Ajandaa yeroon siniin jedhu yoo achi fageessine achi fagaata. Abadan immoo geemii irra hin buusu. Mubaarak akka inni guddaa ta'u godha achi jalaan fageessinaati. Akkasitti godhaa guyyaa faayyeerra moo yoo bu'e rakkoodha waan ta'eef. Akka godhame kotta kanuma goona. Oromoo bira dhaabbata miti. Abdii. Lakkina qabu akka goona kotta. Waan barbaade haa ta'u namni haa gargaaru haa dhiisu sandeef saatardee karatti irratti walii galaati deema. Dhugaas ni jira. Hin danda'amu. Sagantaatu jira Maarqos. Bakka akkas taanaan achi kan fayyarra moo ooluun qabu waan fedhannaa ta'e. Maaliif tokko sagantaa mucayyoo kanaa walirra bu'uun qabu. Maaliif jennaan fakkeenyaaf nuti warri biyya Arabaa keessa waa kennuu danda'e osoo hin taane uummatumti Mubaarakiin gargaaru kun warra jararraayi. So kanaaf jennaan kan siitiif kan Mubaarak walirra bu'uu hin qabu. Ammallee warri koomentii jala deemtanii hiitanuu haasaan barbaadinaa. Anatu isinitti balleessee na abaartanii dhiifama naa godha. Anatu isinitti balleessee naatu faana abaartanii isin jedhaa jira mucaan. Balleeffama isaa namni ammootiin namni bara nama ajjeeseyyuu yoo dhiifama siin jedhe wanni dhiifama caale hin jiru. Dhiifamni waan guddaa wanni dhiifama tare hin jiru. Rabbi nuun Nabi Muhammadin alayhi
kana dalayderee jedhee awwala irra sii tare jedhee haasa'ee rabbii kana akka itti haasa'u. Namni keenya ammoo waan akkana na goote jedhee qoqqotee dubbii qoqqotee eegana namni walii araarsa afoon jedha. Laa akkasii miti. Akka nabii keenyaan rabbiin jedhe afallaa irra sii tare maaliif waan akkanaa dalayde jedhee eegana komii sanitti dhiyeesse rabbi duubaan irra sii tarree jirre rabbii aan. Garaa bal'adhu irra walii tare namni wal waraanee irra walii dabra rabbii maaf jecha irra walii dabrina nuti. Maali? Na duuba yoo jettellee ammoo irra sii dabre. Ana jetteen qabamin guyyaa kiyama ana sheeka nan balleesse miidiyaa keenya waa balleesse sheeka bakka dhiifama naa godhaa tolee keessaa an dhiifama siin godhu ani illee yoon dhiise rabbi sin dhiise naan jettani waan dhiifama naa godhaa kaasuun barbaanne walumaa gala. In beeka baran waytuma sanuu wanniin kee tokkummaa na jalaa bade alaa kulli haal maali tokkummaa kiyya nuti wal gorfata keessaan. Nuti ammoo badiillee osoo qabaanne osoma badiinu nuti jiraatte keessaa wal gorfanna malee badhetti wal baafnee online irratti wal baafnee walirratti hin dubbannu walirratti waraabnee hin dubbannu. Maaliif ati ammoo tiniin bifa fooloo garii akkai gochuu ni danda'a. Laakiin abbaa sanitti hin dhagayama. Maaliif jennaan hin beekan waan kulli isaanii beeka. Dogoggoraa jedhan dogoggora fudheera ishee sirriidha dogoggora jedheen immoo amanee fudheera akka dogoggora ta'e jechuudha. Akkanatti naa hubatanii akka isaan dhiifama naa godhan malee waan hamaan jenne yookaan jecha darbiin isaa laayivii baradhee waa darbe osoo hin taane viidiyoodha jechuudha. Sheekaa kenna garamaan dhiiftanii fi rabbi isin haa dhiisu badii keessan hunda. Bishaan itti dhugaa jira. Kanumaaf eddeetti isin argadhu dhabe asillatillee baay'ee galatoomii barreessaan tures. Milqanii? Ittiin tolle miliqan siin dhiifne bakka. Ittiin tolle fakkaatti dubbi. Dhalaa durummaa qabdu argattu. Sii dhiisee dhaqdhiise afaan laayee gajjala dhiisaniira. Maalis waan akkanaan beektaa kiwuu waan eenyu sanan gabaate beektaa ijoolleeti fidi jedhanii yeroo tokko beektaa. Kiwuun wata isuma kiwuu sana wanta biraa miti bar waan inni sidhaan abaarsisu miti waan namni mattaawuqiyaa godhatee ittiin hojjetaa jirudha. Nana abaarsisu tan beeka beektaa. Garaan raasa hin godhame. Eessan gabaase waan isaan dubbatan isaanii irra deebi'ee gabaase waa hunda isaasii galee waa hunda tuttuqee illee gaamii baaftuu jira kasii dubbisa. Isa isin feesbuukii fi tiiktookii irraa nifa godhaa turtan sana. Funaan isin jedhan ture feesbuukii gidduu deemeen akka waan isin magalacaa garaagaraa wayii dabarsaa jirtanuu feesbuukaan isin ilaalaa tiiktookii isin ilaalaa ture jechuudha dogongorree isaan naa baawaa